السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطة من تبراتي فالشمار كفوني جرجرتو بك جرتي نجين ربي سبحانه جرات وأنا قاف تقول ربي بك جرات تاني أكسبس وروني لايكي جوتني سبسكرايبي جوتني كومنتي بريسي تاني هندي كيسان يور لايكي سنجوني سبسكرايبي سنجوني هندي كيسان يوزن إنجالة دسنين كبجا أكن سنجالة ربي نسنا جالة ربي نسني وجنا هاتو ربي نبلس أمة دافي فياس نفاكنو يبلس أمة جراتي يو فيان جراتي كايو كيسانيس كارورا كيسانيس وانت غرف hunduraatti karoorfattanii rabbiin isiniif wal qixxeessaa jechuudha. Rabbiin bilisummaa fi fayyaa isiniif haa kennu. Hunduma keessan iyyuu isiniin jechuun barbaada. Eenyurraa dubbachuu dhufee akkuma argitanii Roozaadhaa fi Saayidoodhaa tambalali isaanii argitanii jirtu waan ta'eef mata duree irrattis wanta barreessee dhufee hundi keessanii waan argitanii jirtu waan ta'eef isaarraa dubbachuu dhufee viidiyoo kan isaan irratti iyyuu ilaaltaniittu isinii toroggamuu isiniif hin barbaachisu yaadan qabuu fi isinillee yaada qabdan koomentii jalatti keewwachuu dandeessu jechuudha. Wanti Sumayyaa Roozaadhaa dhaamu yookaan immoo Saayidoodhaaf dhaamu jechuudha. Jalqaba irratti Roozaan miskiinummaa qabdi. Miskiinummaa yeroo jedhamu miskiina nama rakkate osoo hin taane miskiina namni jedhamu tokko nama gara laafessa tokko namuma bakka waanuma argi irratti garaan isaa rifatee onneen isaa rifatee namaaf boo'u tokko hin beektu miti namni akkasii miskiina jedhama jechuudha. Isheen amma onneen isheerra keessa jira. Roozaanii onneen isheerra keessa jira. Fuuldura isheerraa iyyuu ilaaltanii hin beektu nama sharrii namatti yaaduu fi nama sharrii namatti yaadne nama keessi isaa shiboo mortuun hin jirti miti amma namni tokko mortuun sharriin hin jirti. Fuuldura isheerraa ilaaltanii iyyuu hin beektu akkaseen mucaa gaarii taate mucaa bareedduu taate mucaa amala qabeettii taate jechuudha. Fuuldura isheerraa ilaaltanii iyyuu himuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu jennaani namni sitti hin taphatin. Amma Sumayyaa jibbaasee qabaadhe Sumayyaan kan kana gootuu fi inaaffaadha. Inaaffaan masaanuu immoo osoo nu ta'ees akkasuma hin dhiisnu of hin qabne namaan beekuu qabna waan ta'eef Sumayyaattis hin murteessinu jechuudha. Amma maaliif masaanuudha waan ta'eef masaanuun gaddayyamaniitti duba nama ja'a abbaa manaa fi ijoollee ja'a akka isheen fixxe argitanii jirtu. Dhirsi ofii jaartii biraa gaafa fuudhuun jaallatanii jechuudha. Amma isheen Saayidoo hin jaallatti beekaa fattanaa jirti malee Sumayyaan Saayidoo jibbitee miti kan isheen irraa fagaattee jirtu. Kanaafitu Roozaa gorsiteetu itti adda baastee itti neeruminii siif hin ta'uu jetteen kan isheen gorsitee inaaffaadhaaf malee ammatu maaltu na rakkise kalli walli maaltu na dakale jettee dhiiste hin dhiisti turte garuu kan qorqoree amma kana deemsisee fidee nyaata nyaachistee biizaa nyaachistee akkasumas waa obaastee dhusiiftee sokkitee inaaffaadha jechuun kisaartee yubarni kisaarte dhugaa hoteela guddaatti geessitee nyaachiftee obaasteetu juuzii minaamina obaastee gadhiiftee jechuun hin kisaarte kara bira keessa galte kun maali inaaffaa masaanuuti. Inaaffaa masaanuuti otuu sintees otuu ana ta'e akkam jedha ofiin qabaati yaadaati malee ittiin murteessinaa jechuudha. Roozaatti kan inni himu kan inni itti dhaamu jechuudha. Sumayyaan inaaffaadha kan ishee inaaffaadha jedhaati jala muraa dhiisaa dhugaa rabbii inaaffa malee wanti biraa hin jiru jechuudha. Garuu Roozaatti wanti nuti himnu yeroo ammaa kanatti Roozaan sirriitti of eeguu qabdi. Sirriitti of eeguu jabeessite gaafa suuqiillee dhattu gaafa illee manaa baatu waama tokko gochuun yoo manaa baatu nama lama nama tokkoon yoo manaa baate malee qobaashee manaa ba'uun hin ta'u. Maaliif jennaani Saayidoo aarsuudhaa fi mucayyoo kana qabdee hukkaamsuu dandeessi. Sumayyaan aarii keessa jirti waan ta'eef namni aare immoo waan godhu hin beeku. Ergii godhee raawwateetu itti gaabba malee namni aare miira keessa galu tokko yoo dhibi godhee si waraane iyyuu saatii sanaaf omaa tokko iyyuu itti hin dhaga'amu. Ergasii bulee taa'eetu yaadi galee fi aara malee yerootti sanaaf homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafus Roozaanii silkii nama hin beekne hin kaasin. Amma kan Sumayyaa kana silkii bartee jirta. Kan Sumayyaa kana silkii bartee jirta. Amma jechuudha. Maqaa seetiin seef godhattee jirta. Garuu immoo silkii kan biraatiin sitti dawwaltee si doggorsiisuu, si balleessuu yookaan immoo shira kan biraa sirratti yaaduu dandeessi. Isheenii si jaallatti si kabajji. Garuu Saayidoo aarsuudhaaf wanta kana gochuu dandeessi. Saayidoo aarsuudhaaf si hiiteefaa mana qobaa keessatti si hiiteefaa waan baay'ee jira kan jira miti dhugaa rabbii waa gochuu dandeessi. Kanaafuu silkii kee nama beektu malee irraan kaasin nama beektu malee irnaa sa'in yoo lafa nama dhaqxe immoo nama lama sadiiti ta'i daqi. Amma kaleessa akka tasaattitu deemtee jechuudha. Amma immoo jechuudha yoo isheen lammata sii dawwalte normaal siiresii ta'iti
ittaasa Saidoo dhiiseera minaaman jedhiiti ittaasaan qaxaqqaxi dhumati ittaasa normaali saniin booddee Saidootti dawwaliiti Saidoodhaani kottuu bakka akkasitti na waamte jedhiniiti Saidooni isheetti nu taalu Sumayyaa itti nu taalu isheen illee ofii fiidde baqatte malee waan gootu qabdu kanummaan iyyuu inni iyyuu kaleessa harka ijoollee isaati arge miskiinati jedhu gaarabbi harka ijoollee arge Saidoo dhossuudhaaf jetteetu viidiyoo roozaan ijoolleetti kukkuftee dhungatte sanayyuu hin dhossitee jechuudha. Maaf Saidoo aarsuuf malee isheen ijoollee kaameraa duraan zorgochuu miti. Saidoo maa argaa yoo kaameraa irratti arge bakka garaan isaan bacabacamuu bakka ijoolleen koo nagaa jirti ijoolleen koo bareeddee jirti waan jedhamu hin jiraa miti kanumaaf jettee akka garaan isaa gubatuu fi dhossaa jirti jechuudha. Kanaaf yoo lammata dadha ta'ee adaraa yoo fedhellee heerumni sin sittaaf. Heerumni Saidootti heerumtu sittaaf yoo kanaan Saidoon illee sidhiisa ta'e Sumayyaa argee ati walitti fiddee jechuudha wal argisiistee jechuudha yoo kanaan bakka Saidooni Sumayyaa argadheera sin barbaadu silayyuu Sumayyaa dhabeetanii sitti sin fuudha jedhe malee jaalala kee qabaadhee miti bakka namaan achitti Sumayyaan natti araaramteetti siifi Sumayyaadha fi ana kan walitti fide siidha jedhee yoonni sidhiisa ta'eyyuu ittiin qabamin dhugaa rabbi maaliif kan biraa argachuu dandeessa ati bareedduudha shabaaba ijoollummaa qabdaa waa hundumaan iyyuu guutuu waan jirtuuf yoo Saidooni Sumayyaaf Saidoo walitti deebi'anii Saidoon sidhiisee Sumayyaan iyyamuu didde roozaa hin fuutuu bakka anaa wajjin jiraadhu bakka roozaa jettee tole jettee rabbiin laaffisee fi rabbi walitti deebise rabbi walitti haa deebisu ilmaan wal gidduudhaa qabu yoo isaan walitti deebuu ta'e. Inaariyoonni ba'inu gidduudha siin jedhe suuta jedhi baafadha dhugaa rabbi inaariin maaliif na dhiistee kana taataa jaalala na qabsiistee nama raajitee maaliin jedhin dhugaa rabbi kan Saidoo caalu rabbi sii kennuu danda'a atummaan iyyuu jara sana walitti deebistee walitti araarsitee rabbirraa qooda argatta wanti duniyaa marratti hafti wanti addunyaa kanarraa addunyaa marratti hafti sin fayyadu kan boriitu si fayyadaa jechuudha jara kana walitti deebistee seenaa daladdaa jechuudha atiyyuu. Kanaafuu jennaani yoo lammata Sumayyaan akka tasaas waamti ta'e please Saidoo fuudhii dhaqi dhugaa rabbi yeroo tokkotti ijaan argu yoo fedhan walaa baqatan yaa baqattu dhiiftee yoo fedhe immoo ijoolleen sin argisiisu jettuun yeroo tokko argee qabee qambas godhee dhungate kalaasiseetti dhimman qabu jechuudha yoo fedhe haa dubbistu yoo fedhe baatte haa dhiistu ijoollee masaa ijaan arguun ijoollee fudhatee jalaan deemu jechuudha biyya seerri hin jirre. Keessan jiru Saidooni waan ijoollee jalaa fudhateen qabsiisti hinisifti yakka guddaadha jechuudha. Kanaafuu jenna yeroo tokkotti ijoollee isaa arguun lammata naxxataanaanii adaraa gaa'ela jalqabee ijinootu si hubanna ijoolleen koomintii daawwattoonni kee hundumtiyyuu si hubataa jechuudha. Saidoon si dhiisee bakka kana sababa kanaaf si dhiise taanaanii si yaadisu si taa'afu dhugaa rabbii kan kanaa achi nuu fuudhii dhaqe Saidoo dhugaa rabbii miiruma isheetti dhaga'amu. Maaluma isheen jettu hin dubbisti moo hin dhiisti moo ijoollee kana fudhattee fiiddi moo ijoollee nama lama tirkara eessaan fudhattee fiiddi nu argatee bakka ijuma isaatiin ijoollee isaa akkasuma jedhee yoo irra bahee dubbisee bakka gammachuu guddaadha isaaf dhugaa rabbii. Kanaafuu seenaa kana dalaguu qabdan siin jedha ani akkasiin tokko taatan hin barbaada akka Saidoon si fuudhee jireenya isaa qabeenya isaa illee akkati walitti dubartii cimtuu taate walitti qabduuf nan beeka dhugaa rabbii yoo inni roozaa fuudhee sirriitti jireenyi Saidoo kanarra caala daran dabalaa jechuudha kanarra caala guddata Saidoon jechuudha maaliif roozaan akkuma isin argitanii dubartii muxmuxu jettu miti dubartii bareedduudha dubartii amala qabduudha dubartii simboo qabduudha waan hundumaan iyyuu jechuudha dubartii tasgabbooftu jechuudha kanaaf iyyuu jennaanii rabbiin tokko saanaa godhu Sumayyaarree rabbiin haa deebisuu fi roozaallee rabbiin gara laaffisee fi waan hundumaayyuu jechuudha rabbiin isaan tokko haa godhu yoo bakka walirraa deemu dhugaa rabbii Saidoon illee hin taa'afi isheen illee hin taatiifi jechuudha jarri lachuu kun waliin goddaanii waliin miidhanii jechuudha adaraan siin jedha silkii akka hin taane namarraan kaasanii xiniqqaaqee of eeggannoo godhaati miskiina homaan beektu dhugaa rabbii gara namni si ofetti oofamtaa jechuudha kunoo kan kaleessa Sumayyaa argiteeyyuu mimmaan qabachuu dadhabdee boossee mucayyoo gara laaffittiidha mucayyoon sharrii waan namatti yaadduu miti jechuudha dhugaa rabbii akkasumatti ilaaltaniyyuu hin beektu waan ta'eefi rabbiin si haa jajjabeessu rabbiin si haa gargaaru nuti baay'ee tokko si gammannee jirra baay'ee tokko nuti tolee jira gammachuun kee gammachuu keenya gammachuun Saidoo gammachuu